Qaaceen har'a hidhamee boru bahaadha kiyya. Hidhamuu jechuun maal akka ta'e naan galuun beeku ture. Anoo humnaan qabu waa tokko siin godhu. Fincilli diddaa garbummaa manneen barnootaa Amboo Haacaaluu Hundeessaa fi Jaagamaa Badhaanee dabalatee barattoota kanneen biroon dursamuu guutuu Oromiyaa wal ga'ee barattoota 100 lakkaa'amanis ni wareegame. Dubbiin osuma kanaan jiru Haacaaluun siyaasaan mana barumsaa keessaa qabamee masaraa mootummaatti ijoollee 14 waliin hidhame. Haacaaluun yoo mana hidhaa galuu ergaa akkas jedhu barreessee hiriyoota isaatiif ergeemu. Ani nan hidhame osoo hin taane iddoo qabsoo kootiin jijjiirradhe jedheem. Bakki kun bakkatti shiftaan hidhamudha fi yakki gurguddaan bakka raawwatame bakkatti hidhamudha. Kanayyuu edda seenni dhageenye jechaadha. Maaliif jennaani keessaa homtuu seenuu hin danda'u duubarraatiin manni akkasii giraawundiin akkasii jedhamadhee uummanni Amboos hin beeku namni beekus hin jiru. Warra hojjetee fi warra hojjechiisu qofaatu beeka jechaadha. Sababii sanatti nu hidhanii fi tokkoffaa magaalaa irraa hidhuudha, lammaffaa asfaaltii irraa hidhuudha. Yoo ajjeesanis yoo iyyanis namni si dhagahu hin jiru jechaadha. Kanaatiif akka barbaadanitti nu reebuudhaaf akka barbaadan nu fannisuudhaaf yoo duunillee akka nu dhageenyee fi kanaafidha kanatti isaan filatan. Hidhamuu jechuun maal akka ta'e naan galuun beeku ture. Bakka Qaaceen har'a hidhamee boru bahaadha kiyya kan inni eegaa ture. Achi boo'ee tanan gara manaatti galee bariitusaa bakka hidhame sanan deeme hin argisiisan. Yeroo mara ganama guyyaa galgala utuu achi hin gahin hin deebi'u. Achi guyyaa sadaffaa isaattidha. Obboleessi isaa fi eessumni isaa dhufanii huccuu fi nyaata qabanii maal hojjettanaan jedhan. Lakki Haacee yoo argisiisan jedhee ilaaluuf jennaan sitti hin argisiisanii kana boodaas hin dhufinnaan jedhan. Manadhaa sanatti gaafa tokko ooleen beeku ga'a. Hunnoo si du'ee reeffa fudhadhu naan jedhu jedhee tanan barii bahee dhaqa qursii yoo jedhee. Maali Haacuu kooriyoonni kee fayyumaa? Maal taatee akkana taataa? Maalum jaalattamaan sii fiduu jedhaan. Ani harree miti beeree naan jedhe. Waa yaadaan jira harree miti alee. Sammuu keenyaaf qalbii keenya dhabnee akka baanu ture. Faallaa sanaa taanee baane nuti garuu. Dhokkamneetu maatii jalaallee nu dhoksaniitu nullee waliin arginu achi keessatti warri nu qoratan illee poolisii magaala kanaaniti. Federaalarraa dhufanii poolisii federaalaati. Ani mana isaa gadi kanatti hidhamee Haacaaluun kun mana kanatti hidhamee egaa mana kana hidhaatu wal nu barsiise jechuudha. Sababbii galgala geerarsaatiin ijoollee jabeessa jedhamuutiin achittis illee reebamee hanga har'aatti gurrisaa otoo hanga gaafa duutullee gurrisaa dhukkubsataadha. Maatii dhokatee kanan deema. Guyyaa meeqaffaa isaatti innaa waraabbaman nan arge. Bakka Haacee sagalee dhuma isaan dhagee bazzii lihidedhe sagalee isaan dhagee namni baay'een waan ilaalaa ture. Yeroo sanaan hin beeku maal akkanarraa ka'e hin beeku akka ba'aatti narraa ka'e waan ta'e nan gammades bakka guyyaa torbaaf waan hin argineef jechuudha. Mana hidhaa keessatti wal barre'anii Haacaaluun ani ala ta'e inni mana hidhaa ta'e guyyaa tokko akka carraa ta'e ayyaana bara haaraa baandiin hora Amboo hojjechuuf achi deemee egaa nuti yeroo sana informationii nuti qabnu umurii guutuu akka hidhamu Haacaaluun akka ba'u hin beeku ani. Kanaaf Haacaaluun sagalee kiiloolee kanaan geerarsaa Geetaachoo Hayilamaariyaam geerara. Inni nan boo'a bakka baay'een boo'ee maaliif sagaleen akkana yeroo kun otoo bahee hojjechuu danda'u akkamitti as keessatti hidhamaa naqaan yeroo baay'ee yeroo ayyaana waggaasa wajjinan oolaa kaaseetti haaraan gaafa ba'u biteefiin naqaa achitti. Asaafnaa kan jedhu hin jiru keessa. Yoomiyyuu hin baana. Yoomiyyuu hin injifanna. Yoomiyyuu waa tokko uummata kanaaf keenyee dabarra waan jedhudha. Inni kun almost itti milkaa'eera. Gaafa nuti achi galu maal goone inni irratti malee maraan. Ani isaan keessa xiqqaadha. Natti aanee mucaa dheeressaa jedhamu tokkotu kutaa 7dha, kutaa 6dha, isaan kaan kutaa 9, kutaa 10, kutaa 12 warra kaan. Uummata kana barsiisuu qabna abaa caarraa kaasnee inni yaadde. Edda kutaa 1 fi kutaa 2 barsiifnee booda waggaa isaatti waajjira barnootaa eeyyamsiifnee leegaal goone jechuudha. Reen kun immoo yeroo mara lafa Haacaaluun kubbaatti taphachaa turedha. Haacaaluun achi keessatti barsiisaa ispoortii fi
muuziqaati. Hiriyoota isaa kana faana jaalala kan qabu, sirreeffamtoota kaaniif illee jaalala gaarii kan qabu, amala addaa kan qabudha mucaan kun. Namni mana hidhaa keessa taa'ee yookiin dukkana keessa taa'ee waa'ee ifaa uummataaf yaaduu miti ofiifuu yaadu. Waggaa afuritti galmeen nutti baname. Wanta Hacaaluun uummata kanaaf gumaache. Weelluun qabsoo Oromoo dadammaqsa iddoo kanaan ga'e kun asittidha kan inni tottolfamee bahe. Walaloo isaa sanyii mootiin alatti asumatti barreesse. Lakkoofsi 7 hankooti, lakkoofsi 6 kana Hacaaluuti wanta addaa waan adda ta'e yookaan immoo zeerfoor jennee waamna nuti. Isni yoo keessa jiraate yookiin foon qulqullaalee waan akkasii taate innis achirraan beekna gurshaa anis asirraatiin beekan isa gursha. Irri geerareen quufne hidhaa qaallitti jira. Irri geerareen quufne hidhaa qiliinxoo jira. Irri geerareen quufne hidhaa karchallee jira. Karchallee amboo jira. Anoo maalan geeraraa tanoo yaada yeelala. Iraarsaan mana hidhaa cimus dhiirri hanga reebamuu lafeen isaa jabaataa hanga dhiibamu immoo dhiibuu baraam. Hacaaluun waggaa 5 boodaa yoo mana hidhaatii ba'u qabsoo Amboo bilisummaa fi birmadummaa Oromootiif gaggeessaa ture dabaaluuf rasaasni isaa kan inni itti qiyyaafatee muuziqaa ta'uusaa mirkaneeffatee. Ani immoo hawwisoo urjii Adaamaa galee tan ture beeksisa wayitu ba'e achitti hooggantoota yeroo sana jiranitti sittimee nama dandeettii akkanaa qabutu jira. Yeroodhaaf dibbee aadaati irratti nu fudhadhaati. Ammayya irratti immoo sagaleedhaan hin sirbaa mee ilaalaa hidheetan dhufee aceen qoramee darbee akkasitti ammayya irratti sagalee otoo sirbuu aadaa irratti immoo dibbee sana otuma hojjetu akkasitti 8 wajjin hojjennee innis gara Amboo barumsaatti deebi'ee ani immoo baandii burqaa buraayyuu galee jechuudha. Kunoo har'as annan jira angappiidhaan quba nyaachaa. Hacaaluun waggaa 14tti roorroo Oromiyaa irra ga'u mormuudhaaf reebichaa fi hiraarsaa mana hidhaa waggaa 5f erga baatee akkuma bahin daandii qabsoo sadaffaasaa muuziqaatti qiyyeeffatee. Qabsoon manneen barnootaa oddoo liibanii hanga qophaa'ina Ambootti milkiidhaan kan mana hidhaas injifannoo guddaadhaan. Inni sadaffaan ammoo qabsoo karaa muuziqaatiinis dabaaluudhaan. Qabsoo karaa muuziqaan jirus injifachuudhaaf iddoo qabsoo jijjiiruun dirqama ture. Iddoo qabsoo fi akkaataa qabsoo jijjiiruuf ammoo adeemsi qabsoo ulfaatus yeroo sanatti koodeen isaa ingiduu cimsaa qoftii gahaa ture. Goonni onneen sibiilaa kun albeema isaa jalqabaa yoo hojjetu Oromoon yerootti abdii kutate ture. Ajjeefamuu Oromoota qaqqaalii guutuu Oromiyaa keessatti taasifamu ilaaluudhaan abdii kutannaa keessaa yoo saba galchetti. Yeroon kun yeroo Oromoon tasayyuu aangoo siyaasaa argatee biyya kana akka hin bulchinetti yaadamee kaan callisuu filatuu yoo dhaabbileen mormitootaa Oromoo mogoleen laafuu Hacaaluun as bahee Oromoodhaan ati sanyii mootiiti jedheem. Oromoo ati sanyii mootiitii moof dhalatte jedheem. Ati guddaadhaan guddaan ammoo bulchaadha jedhee saba isaa kakaaseem. Erga Oromoon ati sanyii mootiiti jedhee onneessee boodaan qabsoon Oromoo Amboorraa finiinuu Oromiyaa guutuu yoo wal ga'uu dadhabuu qabsoon sabichaa boodatti deebi'uu yoo kajeeluu tokko yoo diiguu kan biraa immoo yoo irraa fiiguu tokko yoo dhiiguu inni biraa immoo yoo callisuu Hacaaluun waa'een keenya yoo itti dhiisan naman dhiisuu dubbii keenyatu akka hin taane jedheem. Waa'een keenya akkamittiin dhiifamaam yoo dinnee diddaa barraam yoo fincillee ammoo ni bilisoomnaam yoo falmanne immoo ni walaboomna jechuudhaan itti geerareem. Sirba kanaan Oromoo wal ta'ee wal dhaga'eesiim. Ammas kaayyoon Hacaaluu fi Oromoo galma hin geenyeem. Inumaayyuu dubbiin Oromoo cabarratti okkola ta'ee maqaa maastar pilaanii jedhamuun handhuurri Oromiyaa Finfinneen Oromoo irraa cituuf kaateem. Seenaa Oromoo keessatti
qabsoon dhiigaa fi aarsaa wareegama guddaa nama kaffalchiisu yoo dhufu Haacaaluun ni barbaachisa ture. Dura baheetu maalan jira jedhee ofii boodatti deebi'ee Oromoodhaan hin jirtu hin jennee anatu hin jiru jedhee osoon ani jiruu Finfinneen nurraa hin cittu jechuu isaatiin gullalleen kan tufaa gaara bichuu ture dachee siidaa dabaleen farda isaa irratti soorratee farda isaa irraa fudhatanitti lafa keessa sirraa fudhachuu fi Oromoo ka'i jedhee diiganii gaara sanaa gaara diigamuun mallee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uun mallee. Kan tufaa yaadni kun kan ba'e namicha Enrico Cherilu jedhamu bara 1922 the folk literature of Oromo Profeesara Xaaliyaaniidha. The folk literature of Oromo jedhee kan barreesse waa'ee keessattuu tuulamaa Oromoo liineejii Oromoo tuulamaa keessaati galaan kan jedhamu giddugala biyyittii akka inni qabatee jiru mandarri jalqabaa gullalleen immoo kan ishiin hoogganamaa turte nama Tufaa jedhamuun kana baay'ee kitaabni kun kitaaba baay'ee turedha. Institute of Ethiopian Studies keessatti dubbise kitaaba kana. Haacaaluun kitaaba kana illee dubbiseera jechuudha. Wanti nun jedhu jechisaa jecha hayyootaa jecha beektotaa mammaasota waan jaarsoliin jedhan waan biyyi jedhamtu keessa rabeedha sirbataa. Wanti hamaan tokko dogoggoreellee afaanii san ba'u jechuudha. Haacaaluun baay'ee qoosaa jaalataa. Dallantee irree Haacaaluu bira yeroo geessu wanni dallante suni hundi sirraa bada jechuudha. Si gammachiisa, si kofalchiisa. Osoo ta'ee fi otoo aaruu baatee yeroo baay'ee gammachuudha kan fuula isaa irraa argitu. Waa hundi isaa aartiidha. Waa hundaanuu aartistiidha. Yoo sirbu qofa miti. Yoo taa'uu, yoo dubbatu, nagaa yoo si gaafatu, yoo deemu. Hiika aartiitiin ni mataansa. Ayyuu dargaggeessaati. Waa hunda beeka, seenaa beeka. Maanguddoo caala seenaa beeka. dargaggeessa አዩ መጀመሪያ ያው የሙዚቃ ስራ በዛ መማረክ ነው የሚቀድመው ከዛ በኋላ ነው ፊሊንጉም ክሬቲቪቲውም ሁሉም ነገር የሚመጣው ሶ አጬ ለሙዚቃ ያለው መነካትና ለሙዚቃ ያለው ፍቅር ያለው ኢነርጂ ማክሲመም እንዲያወጣ ያደረገው ይመስለኛልና በጣም አፕሪሼት ያደርጋል በጣም ሙዚቃ ላይ ያለው ትኩረት ለየት ይላል ለዛ ነው ጥሩ ስራዎች የሚሰራው ሴና ከሌስ ዶከት ሲርባሳቲን ገሩ ይፈበ ከነቹን Haacaaluun ሴና አርቲ ዳን በርሲሰቹ harran falme sirreessa seenaa karaarraa maqee harran falme sirreessa seenaa karaarraa maqee fardatu garbulite bila tutufaa deema baratu darbu dide ofiin gungumaa deema baranoo barroo maali barroo barumaan darba diiganii gaara sanaa gaara diigamuu hin qabneedha gaara diigamuu mallee gaara diigamuu mallee maanni oromummaadha ሙዚቃ እውቀቱ በጣም ከባድ ነው Haacaalu የሆነ ካታጎሪ ላይ ከተው የምታስቀረው ሰው አይደለም Haacaalu በጣም ከባድ የዜማ ደራሲ በጣም ከባድ ዘፋኝ በጣም በጥልቀት ሙዚቃ ነው የሚያውቀው ነመከና አዳተ እቀቡ ኡማዳን ረቢ ከንማፊ ሰውሜ ከንማፊ ሰጅራቺስ ከነምኒ ከሚዩ ጎቹ እንደንደኝ ሙዚቃን ጎቹ ደንዳ ዳገብሩማ ከሰት ሙዚቃን ዶ ጉዳ ቀባ አኩማ ዱኛትስ ሶረቲ ሃዳ ሶረ ኢርባኒ ረቡሰ ቀባ ሶረቲ ፍረቴ ሶረቲን ፐርሰናል ኔሚዳ ማቃ ኢንተል ኦሮሞታ ተኮፍ ከነሙዳ har'a garuu maqaan sooretti jedhamu namni hin baasu garuu maqaa baay'ee bareedaadha William Shakespeare what is in a name jedha maqaa keessa maaltu jira jedha maqaan sooretti jedhu oromummaa ibsa maqaan callisee namaan kennamu maqaan sooretti oromummaa ibsa
dubartii Oromoo taate. Dubartii akkamii? Dubartii odoroo, dubartii guddoo taate. Qaamaanis guddoo garuu qabeenya kan qabdu. Kun parsanaalleemii uummatni Oromoo dhala isaatiif kennatudha. Kun irraanfatameera. Yaadatamuu qaba. Maalan jiraanis injifataadhaan Hacaaluu fi walleewwan qaqqaalii artistoota Oromoo kanneen biroo waliin ta'eetu injifatee. Hacaaluun lolchiiseetu Oromiyaa fi Oromiyaan akka walirraa adda hin baane ni hambisiise. Oromoo fi Oromiyaanis walirraa hin cinne, Hacaaluunis hin injifatamne. Maastar pilaaniin erga fashalaa'ee boodammoo Oromoon sirna garboomsaa ofirraa kuffisuudhaaf aarsaa guddaa kaffalee. Hacaaluun har'as hin baqanne. Ani hedduu beekameera jedhee boonee istiidiyoo muuziqaa qofa hin oollee, galee dhokatees hin teenye, biyya hambaattis hin godaanne. Iddoo sabni isaa itti wal ga'u hundaa deemee waliin gaddaa fi gammachuu isaa hirmaate. Akka miliinee maddaraashiin sun guutuu gooleetu achitti hojjetamuu qaba. Gaafa hojjetamu immoo meeshaaleen isaa koonsartii osoo hin taane koonsartiif teeleetoonii ta'uu qaba. Akkuma kun maqaa misoomaatiin teeleetoonii godhamee miiliyoonotaan sassaabamu kanatti dariin beekamu bara miiliyoona 30-40 yoo sassaabne jara buqqaaniif koondominiyeemii ijaaramu sumatti lafti guuteedha. Harargeen mancaaqarraa Harargeen mancaaqarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabar roorroon daangaa dabarraan qeerroon Iddoo irreechaatti shimala isaa qabatee Oromoo ta'unneessee aadaa fi amantii saba isaa dabaalee wajjinis ni qooddate. Waa'een keenya yoo itti dhiisan naman dhiisuun narraffisuu na fuuldura yaada naqeen kormi biyyaa ba'ee biyya ormaa jiruu hin bookkisuunuma baroodaan boolla keessa teesseet boolla qottii dhaala abbaa ishii filmoorrirmaan uffadhunaan toluu nyaadhunaan sifaa'uun dhaqee cinaachi koo yommuu lafa ga'u waan arrafuun se'aa irrafne jechuudhaaf ciisa koorran jiraan koggalaanee tiyyaan araakkiiloof situu aanee alaa eegaaf juuntaaniin abjootiniin mul'ataa deeminaan jedhaa dukkanaan ibseen roorroon ammaattus didi jabaadhu garaan abbaa faana duuti du'an oolaniin cabsaanaa cabuu dhaloota duraan deesseen dasee taatee magariituun biyyee dirreetti walariitu fardeenni maariyyee keessa qaxxaamurree dalantaan darbinaa kamseetti buunee sidaamee sirbinaan eessa jirtaan roona rammayaa goguus beeki maqaan goguun taatu nu sossobu malee beeki garaan sobuun taatuu fi kanneen biroo sirboota qaqqaalii Oromoon aceelma hundeerraa dhaaleedhaam. Lammii tokkummaa dhabuu namarraa affisu. Galatooma, galatooma, galatooma. Yaki